Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya waan namatti tolu waan baay'ee abdii namatti tolu akkasuma Oromoon maal akka ta'e kan nu agarsiisu dhiyeenya kanatti lafatti arginee jirra. Innis maalinni akkuma beekamutti ummanni keenya Booranaa akkasuma Wallaggaa buqqaa fi qe'ee isaanii buqqaa fi dhiigaa jiraniif birmannaan taasifamaa jiru isa raajidha. Keessumaayyuu dhimma siyaasaa isa irraa bilisa ta'amee Oromummaa qofatti amanamee gandummaa irraa bilisa ta'ee Oromummaa qofatti amanamee chaalenjiiwwan garaagaraatiin tooftaalee adda addaatiin akkaataan itti saba keenya gargaaraa jiran abdii guddaa duttooree jira. Isarratti garuu osoo waa'ee sanatti hin galin mallayni akkamitti goorameef meeqa goorametti osoo hin galin dura waan tokko dubbachuu barbaada. Namoota tokko jira kan sammuu ishee ammas baay'ee dadhabduu kan sammuu ishee baay'ee ammas xiqqoo dhimma beela lammiisaa dhimma rakkina lammiisaa siyaasatti fakkeessee siyaasa wal qabsiifachuuf isa deemu kana jibbaan. Ani siyaasa akka dhuunfaa kiyyaatti nan haasa garuu rakkoo uummata keenyaa irratti waan mootummaa jedhu waan maali jedhu dhiisee Oromummaa qofaan rakkina san qofaaf jecha gargaaruun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif isiniin jedhe waan kana namoota tamma dura maskii mangee maalii bante kunniin biltsiginnaadha maal inshaallah abbaa biltsiginnaa yoo shayxaana ta'e maaltu siin galche wanni barbaadamu maal wanni barbaadamu lammiilee sun gargaaramudha. Ayyee ergasiin biltsiginnaa taate ergasiin sirrii hin taane ati maat gaaf duraa fakkeenya taate sagalee taatee fi uummata kanan gargaarin ani kanan na aarse. Ofii isaatti osoo waan tokko waa'ee kanarraa hin dubbanne maaliif lammii isheetti maaliif foon isheettiif sagalee taatii gaafa jedhamu na gubaa dhugaa rabbi isinitti muudafan. Sinii galee kanaaf duulla akkasii hin barbaachisu haala ajaa'ibsiisaa ta'een seenaa hojjettee jirta kisiin lammii ofiitiif maaliif wanti isiin goote kun kabajaa guddaadha. Kabajaan kun maalinni lammiilee ishii guyyaa takka keessatti birrii miiliyoona tokko walitti qabdeefii jirti. Lammiileen ishii sababa hongee bonni dheerateef rakkoo dheebuu bishaanii rakkoo midhaan nyaataa fi rakkoo beeyladoonni akkasuma wantoota adda addaa rakkachaa jiraniif hin fura jedhamee abdiin guddaan horatamaa jira. Mallayni ammas walitti guuramaa jira. Tooftaaleen itti walitti guuramu yoo barbaadde akkaawuntii keetirraa akkaawuntii baname irratti ergitaa yoo barbaachisaa ta'e mootu tooftaa suuraalee adda addaatiin chaalenjii goote chaalenjii kana irratti hanga laayikii argatteetiin maallaqa waadaa galte maallaqa san ergitaa jechuudha. Isa qofaa miti iddoo Wallaggaa naannoo Giddaatti jechuudha gargaarsa akkaawuntii banameef haala ajaa'ibsiisaa ta'een haala bareedaadhaan deemaa jira maashaallah. Haa ta'uti ammallee gahaa miti naannoo Wallaggaatti haala waraanatiin daangaa adda addaatti dhiibamanii lubbuu ofii dhabanii hanga ammaatti kan qe'ee ofiitirraa buqqaan hedduu waan ta'eef wantoota akkanaa kana fooyyessuuf haala baay'ee miidhagaa ta'een walitti guuraa jiranii mootummaanis hanga danda'e waan kana sagalee ta'aa jiran fakkaatee amma akkasiin argaa jirtan miidiyaan kun miidiyaa mootummaati waa'ee Booranaa irraa dubbachaa jira kun waan tokko jechuudha. Waa'een siyaasaa waan biraati. Haa ta'uti waa'ee dhimma lammiilee waliinii waa'ee waloo keenyatti irratti waliin dhibnu nuti Oromoon yoo dhimmi siyaasaa gargar nu baaseyyuu Oromummaa walitti qabnuuf waan akkanaa kanaan tasa ilaalcha garaagaraa qabaachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif fakkeenya fudhadhaa mallaqa amma haala ajaa'ibaa ta'een guuramaa jiru kana kan guuraa jiru Girrisaadha. Mootummaan Girrisaan akkana godhe jechaa hin jiru. Girrisaan maa godhellee jechaa hin jiru. Maaliif isaafuu deeggarsa kun isaafuu haamileedha. Maaliif biyyi sun ijaaramuun biyyi sun hongee jala ba'uun mootummaa gargaara malee mootummaan miidhu mootummaa waan akkanaa kanaan gargaaraa jechuudha. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu dhimma siyaasatii fi dhimma lammiilee keenya dhimma gargaarsaa walitti hin makina. Haa gargaaraman lammiileen keenya maskii seenaa hojjetteerti seenaa hojjetteerti. Seenaa kana caalaa akka hojjettu abdii qabna. Mallaqa mootu osoo waa tokko garana garas hin jedhamne ifaaf bilisaan guyyarraa wanti galii ta'e baankirraa ifaan ifatti nu agarsiisaa jiran. Ammootu akkaawuntiin gaafa baname nama sadii hin baname jechuudha akka shakkiin hawaasa keessatti hin uumamne. Ammootu wanti ani irratti amanuu danda'e tokko jiraate akkaawuntii gaafa nu agarsiistu haala aganaatu guurameen osoo hin ta'in suuraa kompiitara baankiitirraa kaaftee nu agarsiisuus harka dhibbatti akka amanu na taasisee jechuudha. Kanaaf yaada kana namni hundi hin burqisiisu keessa yoo wanni lammiilee keenya keessa natti tolu keessa
dhimma kana dhimma ofii godhanii lammii gargaaruuf kaka'umsa horachuu caalaa wanti guddaan hin jiru. Namni hundi waan akkanaan beeku jara kennu. Barbeelaani roobni roobuu maalii afaanii qofa malee aayidiyaa akkanaa lafa kaa'ee tooftaalee ittiin gargaarinsaa kanallee lafa kaa'ee namni nama gargaaru baay'een hin jiru jechuudha. Kana ragaa qabatamaa lafatti arginaara. Wanni qabatamaan argaa jiru oduu qofa ka oofutu baay'ata miti. Ammootu dhaamsi kiyya biraa maalinni namoonni miidiyaa irratti chaalenjii adda addaa gootan tooftaalee koomentiitiin sheerii laayikiitiin waan baay'ee namatti tolu ta'ee haa ta'uti wanta kana gootanii argamuu mootu waadaa kan Hussein Tanaftii isinirraa qabna akka qoosaatti fudhachuu hin qabdanii baay'isawee waan namni qoosu keessa jiranatti illee hin fakkaatu maaliif namoonni ani hanga ammaatti arge nama dhugumatti waan kanan godhan jedhan keessai ani fuula miidiyaa Facebook irratti waan akkanaa kana maxxansiin guyyoota 30 na ugguree ture akkuma argitan Facebook irratti waa tokko postotaan jiru uggurraa cimaan irra kaa'ee sababa saniitiif waa tokko sagalee hawaasa kanaa ta'uu hin dandeenye dirqamna sagalee ta'uuf gama miidiyaa kiyya YouTubetiin qofa ta'e jechuudha. Namoonni gama YouTube keessatti na hordoftan akka tasaa miidiyaa Facebook namni quba hin qabne yoo jiraatte tooftaa adda addaatiin chaalenjii waan jiruuf akkaawuntii ittiin gargaaraman description inbox kiyya jala sinika namoonni gargaaru barbaadan wallaggaan ta'e booranaan ta'e bifa oromummaa qofaan kan gaddummaa qabne yoo gargaartan namatti tola waan dasna jedhe keessa ani arsiin odoon jen ani shawaadha osoo hin jen ani argeedha osoo hin jen ani oromoodha jedhee gargaarsi akkanatti gaafa godhamu onnee kiyyarraa gammadee dhugaa rabbititti ani takka oromoon bakka rakkootitti yeroo wal qoodduun argine dhugaa rabbititti ani bakka wanni sirriitti oromummaa kiyyatti akka jaaladhu na taasise isa akkanaa kana rakkina akkanaa kana yoo waliin kan dhaabbannu taate dhimmi siyaasas guyyaa tokkoon furama inshallah dhimmi siyaasallee diinatu jidduu keenya galee wal nu nyaachisaa jira malee abdii guddaa qabaa oromoo waliin nyaatu ture garuu harka jidduu keenyatti diinni waan jiruuf ilmaan oromoo tirii tokkorraa nyaatan ilmaan oromoo haadhaaf abbaa mana tokkorraa bahanii ergamanii jedhan obboleeyyan lamaan dirree waraanatti wal nyaachaa jirti. Kan ammoo tooftaa diinni ittiin nu cabseedha malee ani akka beekutti oromoo jechuun isa amma yeroo gargaarsaa wajjin dhaabbatee wal tumsee oromoo mootummaa odoon jenne dee akkasuma paartii mormituu osoo hin jenne deeggarsa cimaa godhan kan irratti gammadee jira jechuudha. Kanaaf deeggarsi kun itti fufu lammiilee keenya gargaarree kaane lammiilee keenya beelaf dheebuu keessaa baane achi booda kan siyaasa keenyaatti deebina. Inni isiniif dhaamu inni biraa maal inni akkuma beekamutti hundi keessanii jechuudha waa'ee siyaasa irratti argitee garaagarummaan jiru waa'ee gargaarsatti irratti tokkummaan jiru akka adda baafattan qofa barbaada waan biraa jechuun barbaadu egaan daawwattoota hordoftoota keenya hundi keessanuu lammii keessan gargaaradhaa isiniin jedha ankan isin waliin ture reedii Adam Tube namoonni YouTube chaanaalii keenya faana taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a galatooma.